Addisu isa abdii jedhu kana galchime waaqa walxaxaa dhiifne irra jedha. Irraan bu'aafiyan. Lakki namni jira buuseera nama tokko buuseera. Abdii kan jedhu gestii ergatee hin jiru. Abdii gestii ergadhu. Abdii gestii ergadhu. Kan jedhu sun ergadhu ka waaqa walxaxaa sadii dhiiseera kan jedhu sun ergadhu. Beekaa nagaan siif haa ta'u. Ameen. Nagaadha akkam? Galata Waaqayyoo jirra. Jira. Sun jedhamaani? Addisuun jedhama. Beekaa sagaleen kun si bira hin jiru? Beekaa? Mana biirgoo qabattee riyaasa edeensi gashee obboleessa koo. Ergadhu obboleessi amma addis kottu seeni. Addis daddafi dubbadhu shiiroo keenyatti fayyadamna sa'aatiin illee deemaa waan jiruufi adda hin dhagaamamini. Daddafiifi naa dubbataa deemtaanii adaraa sa'aatii dheeraan boros hojii deemna wanta ta'aniif dabnee haasofna. Har'a kan dubbannu wangeela Luqaas wangeela Maarqos boqonnaa 11 irraati kan dubbannaani. Yesuus milikkita ulfinaan Yerusaalemitti galuusaa kan jedhu irraa kaana ibsa isaa bichaan dubbadha yoo dubbisne sa'aatii dheeraa fudhata wanta ta'eefi gooftaan Yesuus Kiristoos otoo ganda beeta feegeedhaa fi Oofeesuu Diijamaan. Namni suudiidhaaf jira. Fedhii isaati. Abdii ergadhu wal jala jira. Suudiidhaaf namni fedhii isaati. Nan bu'a. Bu'een jira gejjallata. Galatoon. Adaraagee daddafii nutti dubbadhu gaa girma. Harreen gooftaan Yesuus Kiristoos yaabbatee gara beetaa feegeedhaati gara Beeteniyaatti deemee Beeteniyaa gaafa ga'anii aduun itti dhiitee jennaanii namicha sanaan garuu abbaa harreetiin utuun turiin iddoo kanatti siif hin deebi'e harreen sun jedhanii turaniini. Harreen sun garuu deebiteetti moo hin deebine kan jedhu bartoonni eessatti geessan harree kana? Addis. Adde kun fakkeenya wanta piraaktiisiidhaan raawwate natti fakkaatu. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo hundumaa kan dubbatu fakkeenyaan dubbata. Adde iddoo kanatti fakkeenya harree kaa'ee dubbate tun taane kallattiidhuma Yesuus harree yaabbateera moo yaabbanne? Ilaali wanti beekuu qabdu ani isaatis wanti beekuu qabnu yeroo baay'ee gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni hojjetu fakkeenyaani. Siifan dubbisaa dhaabadhu. Fakkeenya miti iddoon kuni. Isaan Yerusaalemitti galuudhaa fi beetaa feegeedhaa fi Beetaniyaatti gara gaara ejersaa yommuu dhiyaatanii Yesuus bartoota isaa keessaa 2 ergee ganda fuullee keessan jiru sana dhaqaa achumaanis immoo akkuma gandichatti galtaniini ilmoo harree yaabbii hidhamtee jirtu homtinuu takkaa kan hin yaabiin ni argitu hiikaatii fidaa namni maaliif kana gootu yoo isiniin jedhee gooftaatu dhimma isaa qabaa inni utuu hin turiin immoo iddoodhuma kanatti hin deebisaa ittiin jedhee isaaniin jedhee bartoonni yommus dhaqanii ilmoo harree yaabbii karratti hidhamtee karaa irratti arganii hiikanii warri achi dhaabbatan keessaa immoo jarri tokko maal gootu ilmoo harree kanaa hiiktu isaaniin jennaanii bartoonni immoo isa Yesuus jedhee isatti hin himanii jarri isaan dhiisan ilmoo harree sanas immoo Yesuusiif fidanii uffata isaanii irra buusanii innis irra taa'ee namoonni baay'een uffata isaanii warri biraa immoo damee baala qabeessa bakkeedhaa kukkutanii karaa inni irra darbu irra hin hafanii warri duraa adeemanii fi warri duukaa bu'anii sagalee isaanii ol fudhatanii hoosaa'inaa inni maqaa waaqa gooftaatiin dhufu galateeffamaadha mootummaan daawwiti abaabilii keenyaa inni dhufu galateeffamaadha hoosaa'inaa ol waaqa gubbaatti jedhanii Yesuus Yerusaalemitti mana qulqullummaatti galee
galee waan hundumaa ilaalee galgalaa'us jalqabnaanii bartoonni 12 wajjin gara Biitaaniyaatti ba'eedha. Bartoonni eessatti geessan harree kana? Deebisaniiru moo hin deebifne? Amma kan nuti barbaannu waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos malee waa'ee bartootaa miti. Ishi waa'ee gooftaa Yesuus hin taane nun waa'ee harree sanaa barbaadaa irraa harreen suni abbaa qabeenyaa sanaaf deebiteetti moo hin deebine? Gooftaan inni barbaade nan deebisaa jedheera waan ta'eef jecha Yesuusitti immoo waan amannuuf inni deebiseera. Ishi lafatti Yesuus harree kana deebiseera gaanuu laaddu. Inni ishee barbaade inni irratti barbaade hin deebisa jedhaa jedhe mitiire. Eeyyee. Maarree erga jedheen deebisuu danda'a deebiseeras inni amanamaadha jecha isaa irratti. Jechuudhaaf kutaan macaafaa kaa'eera deebisuu isaadhaaf immoo kutaan macaafaa harreen Yesuus fudhate sun deebiteetti kan jedhu ragaanuu laaddu. Isa arge bira gee dubbisuu baadhus garuu jecha macaafata amma dubbifte kana keessatti macaafata amma dubbifte kana keessatti kan jedhu inni dhimma harreetti irra dhimma qabu isaaniif hin deebisaa. Harreen sun fakkeenyaan dubbateette miti harreen sun eenyuun bakka buuti? Fakkeenyaan dubbata Yesuus yeroo baay'ee erga jetteeti harreen sun eenyuun bakka bu'uudhaaf fakkeenya godhate harree? Yeroos moo? Amma immoo fakkeenyaan dubbatee jechaan jirru kaa. Sila bukkee dabarreera. Fakkeenyaan dubbateedhaan hin jenneeti. Sila bukkee dabarreera anisatis. Ishi kaayyoon Yesuus harree kana yaabbachuu immoo maaliifidha? Ittiin gara Biitaaniyaa dhaquudha. Konkolaataan hin jiru yeroo san? Hin jiru. Hin jiru konkolaataa. Ante? Ishi konkolaataan hin jiru. Konkolaataan jiraachuu isaa ragaa sii laaddu otoo harree kana dura. Wali siifan laadha. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaanii godhanne Fari'oon gaafa Israa'eliin ari'aa ture konkolaataa fi fardeen konkolaataa qaba turedha. Seera uumamaa kakuu moofaa keessa kanaan ammasii dubbisi. Kakuu haaraa kana keessa immoo Yesuus harree yaabbate. Harree dura kan uumamtee jirtu konkolaataadha. Konkolaataa saragalaa konkolaataadhaa fi konkolaataa noormaalii jechuudha tureera. Seera uumamaatu Wangeela Luuqaasiin Maarqosiin dursa waan ta'eef. Walumaa gala garuu dubbii kana fixxee akka ati naa ibsitu Yesuus harree kana gaafa yaabbate fakkeenya maaliitiif yaabbate? Mee lallaba kana lallaba godhinuu lallabime? Lallaba godhinuu lallabi yookaan nuu kennime? Maa ittiin nu barsiisa? Konkolaataa fardeenidha malee Fara'oonis kan yaabbates. Konkolaataadha. Konkolaataa fardeenii jechuun gaarii miti obboleessa kana. Nati beekuu qabu. Garuu amma kottuun baqatiniiti. Seera ba'uu dhiisiiti. Isuma kana Yesuus Kiristoos harree kana fakkeenya maaliitiin barsiisuudhaaf harree kana yaabbate? Gooftaa Waaqayyo biyya lafaatti kan ittiin odeettiin waggaa 130 Waaqayyo kan callise qaba macaafa qulqulluurraa. Wanta ati beektu si caalaa beekuu hin danda'u. Waa'ee callisuu Waaqayyo si gaafataa hin jiru. Waa'ee konkolaataa keessaan baasin addoo? Konkolaataa keessaan baasin konkolaataan bakka 112 jira macaafa qulqulluu keessa. Konkolaataan fakkeenya si haa kennu. Dhagamaaf sagaleen kee addoo? Fakkeenya si haa kennu. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Kana irratti mootichi konkolaataa isaa qopheeffatee loltuu isaas fudhatee jedha. Kana irratti Isuma seelaan dubbannedha. Himi fidi jedhiin konkolaataa gaariillee akka hin taane gaarii akka hin jennedha. Konkolaataa fardeenii gaafa jedhame gaarii jechuutti hiikuu barbaada beektaa abdiin keenya. Kanaaf jecha konkolaataa qopheeffateedha konkolaataan kana. Addis waa'ee harree kana garametti tammatu lallabette waldaan sitti laatte ajaandaa kana har'asitu waldaa barsiisatoodhanii maal jette barsiistame? Hin qabu. Waan jettee barsiistame? Thank you. Dhugaa waan dubbatteef kennaa kanan sii kennaa nama biraadhaaf hin laatiin. Kunoo dhiira dhugaa dubbattu nan jaalladhan.
Tole. Thank you. Ishi namni kan biraan nan deebisa kan jedhu lakkoofsa tokko barreessu. Namni kan biraan nan deebisa kan jedhu lakkoofsa tokko. Waa'een harree kanaa baay'ee na aarsite naan dhugaa dubbachuuf baay'ee naari. Akkamitti qabeenya namaa fuutee bartoonni lafa ishee achumaan dhabamsiiste hante maa jechuudhaan akkasii. Immoo ka Siraaju ka gooftaan keessa galee fidaa jedhee ka'ee deebisaa dide immoo haa caalu. Hin deebiftanii fidaa jedhee deebisuu dide gooftaan inni haa caalu. Bartootatti hin shakkan Yesuusin hin shakku. Bartootatti hin shakkan dhugaa. Innaa nan deebisa namni jedhu lakkoofsa tokko nuuf barreessu. Okay. Adde thank you. Mana addee follow godhaafi. Mana addisuu follow godhaafi. Qoyi kiyya kana follow godhee fixeera uummanni addoo. Godhaa malee maa kan suuqillee follow godhaafi ka. Guys, uummata Islaamaa daddafaa. Mana tolchaa. Follow gochuu tolchaanii. Suudiin baay'ee nama jabaadha dhugaa dubbachuudhaafi. Yeroo jalqabaa gaafa Islaamummaa fudhadhee yeroo jalqabaa namni salaata na barsiise suudii. Wallahi yaadatta akkatti wanti na barsiiste gaafa sana akkamittiin akka harka dhiqatan akkamittiin waan hundumaa akka godhan. Thank you. Galata na biraa qabda wallahi. Abshir. Kanaa miti. Mana Eekoot inni kun waan xiqqaadha wallahi. Ijoollee keenya warra garaan amanuuf. Jarri garaaf dhuftiimi isa garii isi. Wallahi lubbuu kiyya yoon kenneef garaan nyaatu sii gale. Namoota Allah isaanii qofa argatanii dhufaniif. Thank you. Lubbuun kiyya takkatti hin qaalamtu. Beeka. Oo. Nagaadha akkamati. Jirra galata Rabbii. Alhamdulillah. Addisuun jedhama. Amantaa Musliimaatii Musliimaati. Haa ta'u. Beekan jedhama waaqeffataa ilma Oromooti. Waaqeffataadhaati waaqeffataa isaa. Waaqeffataa Oromoo. Isa waaqa tokkotti amanu jechuudha. Okay. Waaqa tokkotti amantaa. Okay. Lagatti bahi waaqeffadhu yookaan immoo muka jalatti waaqeffadhu kan jedhu ragaa macaafa qulqulluu yookaan macaafni si deeggaru ni jira. Asoosama barreeffanneerru nuti hin qabnu kan Arabaas ta'e kan nuti qabnu yoo jiraate waan abboota keenyarraa dhaallee dhufne sanatu dhaala ta'ee aadaa keenya waaqeffanna. Aadaa keenyatti amanna nuyi. Okay. Aadaa keetiin na waaqeffadhu yookaan aadaa keetti amani kan jedhu ragaa si deeggaru hin jira of harkaa qabdaan nu argisiisuu dandeessaa? Ragaan ani qabu immoo uummata kootii duudhaa uummanni koo kaleessa hin gaddatti hin dabarsanii dhufanidha. Macaafa keerraatii macaafa ragaa keetiin dhaqe lagatti bahi na waaqeffadhu muka jala dhiisiiti yookaan muka jalatti na waaqeffadhu lagatti bahi na waaqeffadhu kan jedhu amantaa kee keessaa ragaa macaafa fidina laadhuuti si wajjin waaqeffataa ta'uu barbaada. Okay. Ati Oromoodha moo maali jechuun sanyiin kee maali? Sanyii koo na gaafatte moo dhiiga koo na gaafataa jirta? Dhiiguma kee hin gaafadhu. Dhiigniif sanyiin garaagarummaa maal qaba? Ilma Oromoo keessaa mucaa Kumsaa Morodaa magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 2 ganda duwwaa 3. Innaa amma walumaa galaa macaafarraa haasaa jirra. Kan haasaa jirru immoo yoo dubbanne macaafa malee hin fudhannu. Macaafa qulqulluu yoo dubbanne macaafa malee hin fudhannu. Amantaa kamiyyuu macaafa malee hin fudhannu. Lagatti bahiiti anaaf sagadi macaafa jedhe yookaan rabbiin lagatti bahiin anaaf sagadi kan jedhu bakka kamitti si ajajee ragaa nuu laadhu. Kan keessa macaafas yoo ta'ee quraanas yoo ta'ee namatu barreesse kan keenyas abboota keenyatu aadaa keenya kana daddabarsee fidee nu harkaan geessise kan keessanis barraa'ee ma dhufe maal kompiitaraan gadda barraa'e kanaaf waaqeffataa ta'uun of ta'uudha. Oromoo waaqeffataatti amana. Dhaggeeffadhu baay'ee gaariidha. Quraana macaafa qulqulluu namatu barreesse kan jedhu dandeessaa? Waaqatu wantoonni qilleensa keessaa rooba keessaan akka cabbiitti gadi roobeera yaadoo ko.
Wayi suuta dhiyaasa ragaadhaan haasa'e. Ishaaf. San qabne nu wajjin haasa'inii macaafa qulqulluu namatu barreesse kan jedhu ragaa sabaasti nutti argisiista. Akkamittiin namni barreessadheen sitti hima beektaa? Quraanas ta'e isas ta'e. Gadi bu'e. Inni akka kee kun mana bunaati taaphaaphi godha malee nu wajjin haasa'a miti. Pheenxeedha bareota nama. Pheenxee miti. Dalagatti waaqeffatu sanadha. Waggaatti takkaa bahe. Waaqeffata jechuun tokkoffaa laali namni keenya waan hin galin ijoollee keenya maal akka tabeeta. Waaqeffata jechuun akka dhugatti waaqeffata jechuun warra islaama jechuudha. Waaqeffata jechuun akkamitti? Waaqeffata jechuun waaqa tokkochaaf masakamaa, waaqa tokkochaaf abboomamaa, waaqa tokkochaaf ajajamaa jechuudha. Sabaa fi sablammii uummata fuula lafa kanarra jiru keessa waaqa tokkocha qofa qaamni waaqessu musliimoota qofa. Kanaafuu masakama jechuun sun arabiffatti islaam jechuudha. Al-islaam huwa al-istislaamu lillah. Rabbii tokkochaaf qaama masakama jechuudha. Kanaafuu rabbii tokkochaaf masakamtu tunniin harree yoo masakte malee. Qoshe. Yes. Eeshi. Girmaa kan kee finneerraa mana kee bichaaf oolu siyaa godhanii taa'ii naamusa keetiif si bira darbine waan ta'eef yaadannoo. Koppilinkii. Woyyee adde. Biqirii namaa nagaa keetii. Jira galataa kee akkamitti? Jira galanni rabbiif haa ta'u har'a xiqqoo sitti geeddaramullee nan danda'a daraa kenna of kolchichi. Mirri. Maattee. Mirga guutuu qabda biroo koo. Abshir jijjiiramuu gaafan jedhu isa jibbaatuun taane gaaffiif deebii walitti cimsuu dandeenya kan jedhudha. Okay, gaaffii gaafachaa turre dhageessettaa yaadoo. Anoolleen dhaggeeffanne garuu reefin dhufe akka carraa ta'e iyyuu walumaa gala garuu dhimma macaafa qulqulluu taanaan ani si faana dhugaa si faana muggutu. Rusiifin kabajaa ati macaafan beektoodhaan si faana naasofna caalaa beekta waan ta'eefi. Garuu sinuma dhaggeeffachuuf hin seenee. Baay'ee gaariidha. Thank you. Wanta kana namatti hin laatin ishee dhageesse namatti hin kennini naamusa keefan sii laate. Isa kam? Giiftii amma sii kenne kaa namatti hin laatin. Okay. Isa kam naan jedha. Okay, namni galee deebii kana naa deebisuu barbaadu. Dirribaa Waaqoo kottu seeni. Okay. Baabiin himan du'a malee sin gashu siin. Wallaahi. Baabii sin gashu man du'a malee. Sababiin isaa waanan si jaalladhu wal falmii keessa si gaddisiisuullee waan hin danda'uuf. Alaas gabbaham. Okay. Dirribaa Waaqoo. Oye, Nagaan Waaqayyo siif haa ta'u. nagaan gooftaa Yesuus siniif haa ta'u akkam jirtu? Nagaan Rabbi tokkichaa siif haa ta'u. Nagaadha mini? Hin fudhattu jechuudha nagaa Yesuusii kana. Qoy nagaa Yesuusitti booda deebina. Antee argiteettaati jara sana utuu haasofnu. Ani immoo yaa gaaffii makkee irratti gaaffii sana si gaafachuun barbaade ni deebisna jedheera moo hin jenne? Kanan si gaafadhu mee Waaqoo ko. Ooko. Hin argineeti jaratti. Jarattiin yaa ni deebisna jedhanii turanii yaadaan hin qabne malee. Hin deebisna dhaniiru mee Yesuusis deebisaa jedhee bartoonnis immoo hin deebisnaa. Harrittiin immoo iddootti fuudhamtee ragaa qabdi malee iddootti deebitee ragaa hin qabdu. Deebiteetti taanaan bakka kamitti deebiti? Mishiniin barbaachisu wanti tokko yoo xumurame dhimma sanaa barreessisuun hin barbaachisu yoo ta'e maaliif barbaachisame akka keetti? Galumsa dubbii kee macaafuma nan si deebisa. Yesuus dhufeera moo hin dhufne? Eenyu?
Yesuus dhufeera moo hin dhufne biyya lafaa? Dhufeera. Dhufeera moo hin duune? Du'eera. Dhufeera moo Eh? dhufeera moo hin kaane? Ka'eera. Ol ba'eera moo ol hin baane? Ol ba'eera. Akkuma jalqabni isaa dhufee gudunfaa irratti xumurame harreen kuni fudhatamteetti fudhatamteetti yaabbatamteetti yaabbatamteetti deebiteetti hin deebine otoo deebiteetti ta'ee nan du'a nan ka'a akkuma jedhee deebisee immoo akkasan ta'a kan jedhe erga dubbate harreen kun fuudhamteetti taanaan eessatti immoo deebiteetti kan jedhu ragaa kaa'eef laata. Waaw, gaaffiin kee baay'ee na boonsa natti tola dhugaa dubbachuu fi kaayyoo Yesuus dhufee fi wantoonni amma tuqne hundumti isaa dirqama yoo hin xumuramne fayyinni ilmaan namoota akka hin raawwatamne akka hin xumuramne beekamaadha. Harreen kun garuu achi baate bakka tokko yoo geesse achitti yoo deebi'uu dhabaatte nama tokko waan fayyistu waan immoo itti hir'istu hin qabdu. Garuu isa duraa macaafni qulqulluun keenya akka inni wal hiiku siif ibsuu fi maal jechuun barbaada Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 dhattee otoo dubbifatte baay'ee natti tola ammaa jechuudha yaadasaa siin kaasaa fakkeenyi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achirratti fayyadame fakkeenya osoo hin taane fakkeenya ulfinaas osoo hin taane fakkeenya salphinaati. Salphina jechuu sana immoo eessa argina? Zakkaariyaas lakkoofsa 9 boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti argina. Harree kan yaabbatu ulfina isaa gadi buusuu isaati malee ulfaachuu isaa miti. Mootiin keessan gad of deebisee harree yaabbatee dhufaa jedhe. Profeesiin Zakkaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti raajame dirqama fulfiilii ta'uu waan qabuuf dhufee wangeela Maarqosii kana keessatti immoo piraaktikaalii isaa nu agarsiisee jechuudha. Israa'el maal eeggata ture? Masii eeggata. Masii jechuun dhufee ridiim kan godhu kan fayyisu lubbuu kan oolchu. Zakkaariyaas meeqatti? Zakkaariyaas meeqatti? Boqonnaa 9 lakkoofsa 9. Akka jedhu. Isin yaa namoota gammadaa. Neetworkii kan koomoo kan keeti. Meen pooyintiin koo addana irrattis harree yaabbatee dhufaa'edha. Achittis harree yaabbatee dhaqeedha. Harree yaabbatee dhaqe sana harritti deebiseera kan jedhu ragaa barbaadaman. Ikkoo kanaaf taargettiin harree deebisuu osoo hin taane salphina argisiisuudha iddoo sanatti gad of deebisuu argisiisuu isaati. Mootiin Israa'el eeggatu qoy dhaggeeffadhu kan nan xumura yaada kee xumureesi. Yaada keessii xumura. Miishiniin achitti gooftaan Yesuus Kiristoos raawwatee Israa'el maal eega? Masii eega. Masii maal godhu? Masii dhufee Israa'eliin furu. Masii immoo Israa'el irra darbee biyya lafaa furu. Sababii kanaaf Profeesiin Zakkaariyaas raajee dirqama yoo argan ni amanu kan jedhuutiin Kiristoos kun Israa'eliin furuudhaaf yookaan Xihooniin furuudhaaf gad of deebisee harree yaabbatee dhaqee jennaga. Miti? Eeyyee. Ammatu waldaan makana Yesuus yookaan mulu wangeel sagantaa kana ajaandaa kana siilaattee lallabii waa'ee harree kana waa'ee Yesuus jedhanii maatti lallabdame. Lallabii yoonaan jedhan. Maatti lallabda. Iddoo kanatti harree kana kan inni fayyadameef kan biraa osoo hin taane fayyisaa biyya lafaa ta'uusaa argisiisuudhaaf kan raajonni kaleessa raajaa turan barsiisaa turan har'a mirkaneessuudhaaf inni isin eeggattan ana jechuudhaaf Kiristoos mishinii kana fayyadame malee harree kana deebisuu baate. Is not the target.
kenneen jira. No, deebiin kee akka sirri miti. Amma sagantaa lallabaasii kenneen jira. Nutti lallabdaa yookaan nu barsiistaa. Harree kana nu hiikii, Yesuusinis nu hiikii, bartoota nu hiikii, uffata afame sanas nu hiikii, baala ciramee afame sanas nu hiikiitii nu barsiisime. Harreen sun eenyuun bakka buuti? Ay, bakka bu'ummaa osoo hin taane bakka bu'ummaan isheen fudhatte gad of deebisummaa agarsiisa. Namni gad of deebisu maalidha? Deebisee harreedha utuu hin taane Yesuustu gad of deebisee harree irra taa'e. Harreen suni eenyuun bakka buuti? Harreema bakka buuti. Harreema bakka buuti. Ishi. Hanga jedhu addoo dhiifama. Harreen fuudhamte moo hin fuudhamne dirriba? Kana miti waa'een taargeettii harreen fuudhamte. Harreen fuudhamte moo hin fuudhamne gabaabsina deebisa. Fuudhamte. Harreen fuudhamte. Hin deebiftan jedhaa jedhe moo hin jenne gooftaan kee Yesuus. Jedheera. Harree deebise moo hin deebifne gooftaan kan kee deebisiise moo hin deebifne barattoota isaa. Kanatu taargeettii mitiidha amma. Barreessuun waan hin barbaachisneef kana miti taargeettiin. Okay. Walumaa galatti harreen fuute deeffamuun bakki itti barraa'ee jira moo hin jiru? Okay. Deebi'uu ishee moo? Deebi'uun ishii bakki itti barraa'ee macaafa qulqulluu keessa jira moo hin jiru? Ani hin agarre yoo deebitees deebi'uu dhabaattees kun taargeettii mitiidha. Ooy abbaan harreen jiru laata si? Wallaahi rakkoo. Harreen sun qabeenya namaadhaa mi dirroo? Beeknee maddu. Namicha isaa abbaa qabeenyaa sanaan fayyaddu harreen kun hin ergiseefi malee koo hin kenneef miti. Ni deebisna jedhee moo hin jenne ree addoo? Eessatti deebiseedhaam gaaffii keenyatu immoo deebisnee immoo gaafa haasofnu. Ishi addoo waan tokko si gaafadha. Ani mi'a wayii sirraa ergifadhee haa jedhu. Mi'a wayii sirraa ergifadhee yeroon si deebisu nama biraatti qaama biraaf deebiseeraafi jedhee barreessuun narra jira xalayaa. Namatti fakkeenyaaf qabeenya kana namarraa fuute yoo taate nama natti ergitee fuusiste yoo taate namni kun dhufee narra yoo ta'e ati immoo nama sanatti ilaannee akkana kallattiidhaan natti ilaatte yoo taate namicha dhufee qabeenya sana narraa fuudheeni dirribaanii qabeenya sana naa deebiseeraa isatti na harkaa fuute sana jedheen itti himuun dirqama kooti. Iddoo kanatti abbaan harreen koo naa deebiteeti kan jedhu macaafni qulqulluu keetti hin caqafame. Yesuusis harreen ergifadhe sana deebiseera jedhee hin dubbanne. Bartoonni harree ergifanne sana deebisneerra jedhaniis hin dubbanne. Harreen sun eessa dhatte? Isayyuu halkan walakkaatti taanaan beetaa feegee keessaati gara Biitaaniyaatti ce'an halkan sana. Harreen sun eessa bulti halkan gaafasi? Ishi egaa amma kuni jechuudha beeyaddu. Namni kuni jaallatee kenneeraafi miti jaallatee ergiseeraafi. Yesuus ennaan sodaate. Egaa ergisee Yesuus takka jedhennaan sodaatanii laatan maqaa Yesuusin dhaga'anii kabajanii kennanii malee koo qabeenya kee naman beekneef akkamitti laattati? Ergiseeraafi haa jennu. Ergiseeraafi garuu yeroo deebi'uufis namni kuni galatoomii jedhee ergaatti ergeera ta'uu danda'a. Garuu wanti kun asirratti hin barreeffamne. Maaliif hin barreeffamne? Waa kana miti miiseejjiin inni barsiisuu barbaadudha. Miiseejjii barsiisuu barbaadu macaafni qulqulluun shakkii malee ni fayyadama. Miiseejjii barsiisuu hin barbaanne immoo inni isa waa isa barbaachisu hin qabu. Balkii ta'a malee maal nu godha? No, otoo lallabaa jirta taateeti waaqi gooftaan Yesuus lallaba seeraan sitti lallaba gaama. Gooftaan Yesuus harree yaabbatee gaduuf deebisee akkuma sirra taa'e harreen kun hidhamtee turte harreen kun maaloodha qarxaasaadhaan nyaatamtee turte harreen kun kana taatee turte Yesuus gaafa dhufu garuu harreen kun hin hiikamte erga hiikamte Yesuus harree kanarra taa'ee hin kabajame harrittiin sababii isaa kabajamte ergaan si qaban harkaa fuudhi Yesuus akkuma harree sana yaabbate siinis si yaabbate akkuma harreen sana fakkeenya si godhate atis harree sana bakka buute hin yaadatamta hin hiikamta. Ameen jettu. Addoo. Lallaba malaba lallabni kun baasii hoyi. Addoo. Ande waan tokko. Lallabni ati dubbatte kun
Lallabni ati dubbatte kun hundisaa kufaadha zeeroodha hin fudhatamu. Mirga Inni keedha. ati jette kun jechuudha. Mirga keedha. Yesuusin hin fudhata. Macaafni qulqulluun hiika mataasaa akkaataatti wal hiikuu qaba. Kanaaf akka kanatti warri barsiisan aligorikaalii yeroo hiikanii jechuudha. Wanta hin barbaachisne akka isin yaaddan kanaaf saaxilamoodha jechuudha namni. Akkas miti garuu. Harreen kun eenyuun fakkeenya buuti bakka buuti Yesuus ofiisaafuu beekamaadha inni eenyuun fakkeenya maaliif bu'eeti kan harree kana Yesuus yaabbate eenyutti fakkeessuudhaaf harree yaabbate tajaajiltoota akkanaan hin jedhu. Harree kan inni yaabbate raajii isa Zakkaariyaas raajii sana bakka buusuuf yookaan fiixaan baasuuf waggaa raajonni itti raajaa turan sana fiixaan baasuuf saba Israa'elitti agarsiisuuf masiin keessan kunoo gad of deebisee harree yaabbatee dhufeera isa jedhu agarsiisuuf isaan immoo didaa waan jiraniif fudhachaa waan hin jirreef mirkaneessa sanaa agarsiisuudhaaf fayyadame. Masiin isaanii gad of deebisee dhaqe. Silaa Israa'el maal gochuu qaba? Akkuma raajii sanarratti dubbate gammachuudhaan simatanii Israa'eliin baay'ee jaallata baay'ee Yesuusi. Itoophiyaa kana baay'een barbaanne ta'a malee Israa'eliin baay'eetti deddeebi'eera. Harree sana deebiteetti kan jedhu ragaa nuu barbaadi. Deebiin gaaffii keetii kanuma miishiniin isa miti. Miishiniin isa miti harreen garuu hin deebineedha. Walumaa gala deebiteetti kan jedhamu hin caafamne miti. Hin deebine kan jedhu eessaa dubbiste addoo? Eessaa dubbiste hin deebine kan jedhu? Kan jedhu fidi kaa? Ay, hin deebine kan jedhu eessaa dubbiste hoo? Deebiteetti kan jedhu waan an dhabeef hin deebine jedheen fudhadhe. Deebiteetti kan jedhu hin jiru. Hin deebine kan jedhu hin jiru. Maaliif ati ofii kee abbaa firdii taate? Ayidalleem qabeenyi tokko erga fuudhameetii hamma deebi'eera jedhamee ragaa kan biraa konfirmeeshin waliin goone macaafa qulqulluu keetti yoo ta'e fakkeenyaaf amma kakuu moofaa keessaa taabonni hatamee ture sun achumaan iyyuu ortodoksiyaa dhaggeeffatan addunyaa kanarra taabota tokko duwwaa jiran iyyuu biyya keessa hin jiru achumaan qabadhaa. Taabonni hatamee ture suni deebi'eera moo hin deebine? Aha. Mata duree biraatti deeftanii? Mata duree biraa mini. Hatamuusaa macaafni ragaa kaa'ee deebi'uusaas macaafumatu ragaa kaa'e. Harreen kun fudhatamteetti barreeffameera. Deebi'uun ishee maaliif hin barreeffamne? Eensiin jedheen. Taabonnii fi harreen kun immoo asuma kunuu deebiidha siif. Taabonnii fi harreen matuma waliin argan. Taabonni bakka maalitti akka hiikamu wanta hundumaa ani sin barsiisu waa'ee kana beeki. Harree garuu nama gad of deebisutu nama lola hin jaallannetu nagaa buusuudhaaf harree fayyadame jechuudha. Sigalee taabonni garuu kanaa wajjin matuma akka waliin agarre ati hin beektu. Addoo kana si ibsuun hin barbaachisu. Akkuma caafame waa'een harree fiinis immoo maaliif caafamee dhagaatu. Maal jette? Abbaa Caalii. Abbaa Caalii. Abeet, salaam alaikum. Waalaikum wassalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam fayyaadha? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nagaadhaasin. Naga alhamdulillah. Me Abbaa Caalii addoo ko. An qabadhe kun maayik. Sudi kam. Sudi nabe. Abbaa Caalii ማለት እኮ አባታችን ናቸው። አሳድጉ ጉዲሳኔ ላ አማራ ኮን ሳዲቅ አለሰች ዱበቹንስ አብሽር እንተው አባ Caalii በአሜሪካን ወልብረቴና ይወረዳን ከስተና Allah ነው ጭሰን ስለገፈታ ይችላልስ በዳ አማ አዲሱ harreelleen baddaqaata disti አዲሱ ወልቢራ አከማት በሬዱ እንጂ Lakki sintu bareeda namni guddaan nama gararraa taa'u. Maaloo yaa Rabbi.
Seense guddisuu hin danda'u. Okay, mee abbaa caalii harree amma irratti maal yaada akkamii qabdu si? Harreen hin gallee bara. Harreen galuu ishee wanti mirkaneessu tokko hin jiru. Anna moo saamicha dhamare kunam? Saamicha sin fakkaata. Akka fidaatti ni minaa hidhee bara. Saamicha bara. Saamicha dhugaa. Itoophiyaatti galtee as nu bira jirti bar. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harree warri suuqanii as nu bira jirti. Kotteen ishee iyyuu kunoo wantina naannoo Dabra Maarqoositti kotteen ishee dhagaa gadi uree dhagaan ishee milikkita qaba barqeessiin tokko agarsiisaa ture. Viidiyoo ishee waraabe. Naannoo Finfinnee kanatti waraabessi nyaateeti bar as namni wayii kottee fudhate jedhani. Amma gaa cabsuu keessanii joo. Okay. Harree yaabbatuun sun harree fudhatuun isaa maal agarsiisa dirriba? Sila haasa'an ture dhaggeeffachaan turre gad of deebisuu isaa. Ana faana daqiiqaa lama dubbannu rakkoo miti. Cuucee warra addisuu kana faana dubbadhu. Shilingii tana faana. Harree maa yaabbate Yesuus? Harree maaf yaabbate kan jedhu waggaa 100 dura fuuldura waa'ee kanaatiif kan raajametu ture obboleessa ko. Waa'ee dhimmatti amma irratti dubbachaa jirtan kanaafi utuu Kiristoos Yesuus hin dhalatiin dura waggaa 400 ol kan ture raajii raajamee barreeffamee taa'etu ture. Osoo Yesuus Kiristoos hin dhalatiin Israa'el sabni jedhamtu kun immoo ishee isuma siif ibsuufani. Ibsi. Israa'el sabni jedhamtu. Gabaabsinaa deebisi. Yesuus harree yaabbachuu maa barbaachisa? Ekkoo sababa kana ammaa ka'umsarraa ka'ee yookiin hiddarraa ka'ee waan tokko yoo siif hin himne akkamittiin na hubachuu dandeessa? Maal godhuu dheeressita abboo? Ati irruma keessa waanuma hundeen qabne dhaga'uu barbaaddaa jechuudha. Harree yaabbachuun isaa maal agarsiisa? Sii gabaabse sirriitti. Siif himeemi ka'umsi achiidhaa yoo hin dhufne siin galuudha. Akka naan gala natti haafu ati immoo natti hin rakkatiin. Akkasiin gallee barbaadda taanaan waa hunda cufatteetti dhaggeeffachuu barbaadda taanaan balbala cufattee dhaga'uu barbaadda taanaan akkamitti fayyadame? Lammii koo ani hin jenne siin galuu dursite natti hin himiniiti naa gala akka naa galu waan beekuuf siin jedhe harree yaabbatuun isaa maal agarsiisa? Okay, short and brief. Amma inni fa'a. Okay, sababni isaa dhaggeeffadhu. Israa'el kan jedhamtu kuni masii eeggachaa turte. Sabni suni jechuudha. Masiin sun immoo harka cunqursaa abbaa ormaa yookiin mootota warra Roomaa mootota Israa'el hin ta'in saba sana rakkisaa turan jala mootiin tokko dhufee furii yookiin bilisa isin baasa kan jedhu raajiin itti raajamee ture. Akkanumallee biyya lafaa hundumaaf qoricha yookiin fayyina ta'a jedhamee kan itti raajamaa ture. Isa kana eeggachaa waan turaniif inni immoo gaafa dhufu akka ati eegde lolaan humnaan farda yaabbatee dhufa osoo hin taane harree yaabbatee gad of deebisee isiniif dhufaa sana fulfiil gochuudhaaf gooftaan kun harree isa namni tuffatu nama sodaataatu yaabbata isa namni jedhu kana inni immoo isee yaabbateetu mandaraa Yerusaalem guddittiitti ol seene jechuudha. Sababii kanaaf mootiin Israa'elootaa kun akka isaan eegan fardaan gulufaa lolaan osoo hin taane harree yaabbatee dhaqe. Harree yaabbachuunsaa gad of deebisuunsaa immoo harree qofatti mini hamma fannootti hamma itti tufamutti hamma kabalamutti hamma du'utti hamma du'aa ka'utti kan inni gatii kaffalee biyya lafaa humna cubbuu fi humna du'aa jalaa bilisa baasee jechuudha. Yoo amante humna kanaa jalaa atillee bilisa hin baata. Waaqayyos karaa kanaaf horii siif ta'a jechuudha. Maal ta'e gurba ani lubbuu haaraa miti ta'i tasgabbaa'ii baabaa kiyya abu paasteriidhaan abbaa paasterootaati okay tasgabbaa'ii na lallabataa bar
Yesus meeqa gabaabsam. Kana booda kana si qaba akka si qabu beeka. Daf maayikii isaa kadhu. Reediyoo xaabiyaan tabalashanii jalaan ta'in akka namatti haasofne inni haasawaa. Yesus meeqa dirriba. Akkam? Mallisillee gabaabsi. Yesus meeqa. Yesus tokko. Yesus tokkoon sun nagaa fiduu dhufe moo billaa fiduu dhufe? Nagaa. Billaa fiduu ka dhufe yoo jiraate Yesus biraa ta'a moo Yesus masantu billaallee nagaallee fida? Okay. Hundumtuu galumsa qaba. Sababootan tarreessin amma baay'ee tarreessite lallabatteerta duratti. Hundumtuu galumsa qaba obboleessa kiyya. Fayyina biyya lafaatii kennuuf naan jette. Yesus nagaa fiduuf ka dhufe tokko qabanne ka billaa fidu ka biraa ta'a moo isuma san? Isuma sana. Tokkichuma sana. Akkaan gaarii. Billaallee nagaallee fide Yesus. Eeyyeen. Nagaa fide Yesus jennee qofa billaa yoo itti dabaluu baanne dogongoramu sirriidha. Yoo jettu. Nagaa barsiisuu isaa qofa ma barsiifta billaa fide jettee maan barsiifnati. Yesus billaa fiduu dhufe hirmi amma. Warra isatti namanne irra billaan jira ammayyuu. Akkaan gaarii. Firdiin jira. Yesus aadaa billaadhaan naqalaana waan isatti namanneef. Billaadhaan qofa miti abidda gaan namittuu ganaa qubatta. Yesus waan bira. Yesus sirriitti dhageeffadha uummanni kun. Yesus warra isatti namanne billaa fide akka ittiin qalamaniif. Hamma ati carraa biyya lafaa fooniin jiraachuu qabdutti nagaa sitti labsa yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa garuu gaafa diinota isaa ijaa ba'achuuf diinota isaa ijaa ba'achuuf. Tasgabbaa'ii akkatti lallabatan. Akkamitti tasgabbaa. Billaa hagam biyya lafaa irra jiru dhiisee gaafa an biyyee jala jiru ittiin naqalee du'aa kiyya wahii ittiin qalamu akkami gaafa haga biyya lafaa kanarra jirtu naan jette maal jechuudha hiiki. Okay, ati jireenya du'a boodaatti namantuu jechuudha. Ni namana yoo amane gaafa san ittiin naqala billaa. Gaafa san ammaa ittiin dhatta malee gara seexanaa fi ergamoota isaa. Obboleessoo gaafiin gabaabaadha bara. Yesus dhufe moo hin dhufne? Dhufeera. Yeroo dhufu san fidee dhufe maaliif fidee dhufe billaa fide san maa fide? Sababni isaa anaafati waldidaa jirra moo hin jirru? Hin jirru. Waldidaa jirra miti? Ati ana ari'achaa jirta moo na ari'achaa hin jirtu? Ari'achaa hin jiru soo dhufte amma iraata sii kennee saraffi isaa algaa sii hafe. Maaliif maatii kee keessaa tokko yoo pheenxee ta'e yookiin Yesuusitti amane yoo hin deebitu ta'e morman sirraa buusa waliin jetture? Anaa dubbadhu viidiyoo fidi sagalee. Ati yoo sun taane ati si argee sun taane baay'ee garuu. Nangalchuu amma kaan si gaafadha anaa deebisi qaba. Eega akkas taate. Akkanuma ka amma dubbiin nangalchuu miti ka kan macaafa qulqulluu kan raasaa jirru quraana mi bara. Macaafa qulqulluu kan raasaa jirru lubbuu namaa osoo hin taane lubbuu nama dhuunfaa osoo hin taane macaafarraa haasa'utti jirra. Eeyyeen haasa'aa jirra. Kanaafuu billaa fide san maaliin godhuu fide Yesus gaafa dhufe billaa qabatee gaafa dhufe billaa fidee gaafa dhufe jedhu san maaliin godhuu fide. Billaan suni namatu walirratti ka'a. Anatu fide anaafsitu walirratti ka'a. Akkaan gaarii. Anatu fide jedhe billaa Yesuutu fide billaa anaafi ati walitti hin kaanu. Sababa sanaatti sababa Yesuusitti anaafsii gidduutti wal diduun dhalate. Beeke naagale obboleessu afaan Oromoo haasa'u jira. Kanuma billaa jechuun abidda jechuun kanuma. Obboleessoo billaa fide jedhe an billaa fide jedhe wali buusuu jedhe sanillee dhiisi wali buusuu jedhe haadhaa fi abbaa intala maatii ishee wajjin walitti naquu jedhe walitti naqaa rakkoon qaba walitti naqu billama san maaliif fide billaa Yesuus fide eessa jirti maaliin godhaa artan isin? Billaa mesattiin morma walirraa buustan. Okay isintu nu kennee? Isintu nu kennee? Manuma keedhaa qartee sirreessitee soroorsiteet gaafa obboleessi kee ani Yesuusin hin ganu jedhu sii wayyaa jettaan. Obboleessoo deebii ifaanuu deebisi. Albeen kunoo deebii ifaadha kun deebii ifaa. Okay kan gaarii. Albee walajjeessan isatu nu fide. Deebiin ifa. Albee uummanni walajjeessu Yesuustu fide. waan wal didduuf kana gooti.
naagale bar naagale dhiiswaan biraatti sababni albema Yesuus fide billaa Yesuus fide san eenyutu ittiin nama ajjeesa maali naa godhani fide Yesuus albe billaa maaliif fide Yesuus isa Yesuusin ari'atuuf isa Yesuusin jibbutu warra Yesuusin jaallatu irratti billaa kaasa kanuma. Billaa san fide isatu jara kennaare billama san akkam godhe Yesuus billaa fide isa kaa'e. Manuma keedhaa baafatta kaa. Yoom na kenne Yesuus ta'e Yesuus fide isin deebarta Yesuus fide billaan Yesuus fide sun eessa jirti natti bakka isin abbaa kiyya macaafni keenya interpretation qaba interpretation yookiin no fine no wanna akkas jedhamu hin jiru uummanni akka hin cinqamne ifa naa godhe albeen waan akkas jedhu siif hin jiru obboleessa kiyya siif hin jiru malee nuyi Yesuus billaa fide mun finne ilaa dhaggeeffadhu kaa'amni. Yesuus billaa fide moo hin finne obboleessa kiyya. Billaa fide siin jedhe. Fideera. Billaa fide Yesuus jettee barsiiftee beekta man beektu ati. Billaa fide Yesuus jettee barsiiftee beekta. Maal goota isaati? Billaa fide. Kottu anaanna ilaali profaayila koo. Yesuus billaa fide jettee barsiiftee beekta. Barsiifni kun arraba kan kee irraa bahee beeka nagaa fidaa malee. Billaallee isatu fide bilaa shittu nu godhuuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم بالله في دجت برسيفت بيك تعلم يو أتوتو يو كنا أجيس نجا فرطانا نجا كنا أرجعتانا سيجله ما نقول فيزيتا والله نقول فيزيتا بالله إسرائيل تديسني أكيد تديسني براكوتانو إيه سأقول بالله نسون بدا إيه بربان وين بربان أديس وديرو بالله غرام خايا جنانا كم مالف نقول فتا وان كان أمم بيكتا ما في نفس نيفت بلاش نقول شوف قابلنا نقول بلاش نقول شوف Ani Oromoodha waan hin ta'eef Israa'eliin miti. Israa'eliin ittiin fixuu dhaqe malee Oromoo ittiin fixuu. Achi dhiisee biraa deeme inni achi dhiisee biraa deemuun dhabu Israa'el akkana nama daddarbatti dhiyoota. Maatte dirroo. Jabaadho gamaalsi goona obboleessa koo gooftaanti inni kaleessa si waame achumatti si haa eegoonna malee waa biraan jennu. Addoo galatoonni. Dirriba. Dirriba. Bilaa waan bilaa sanuu godhessu di rabbi jedhe. Dirriba. Addisuu irratti akka kaafne bilaa kana. Foloo naa godhaa isin qaaqa dhiisaa foloo godhaa tiiktaakii kuma 200 galleetti fatanna amma tiiktaakii argine hojiisa. Dirriba waaqa meeqatti amanta qaalii koo? Waaqayyo tokko. Waaqayyo tokkoon sun waaqayyo abbaa malee ni jira yaalammii. Waaqayyo tokkochiin kun qaama sadiidhaan natti mul'atee of na barsiise. Akkaan gaarii. Waaqayyo abbaa malee waaqni biraa jira mun jiru hin jeebar. Hin jira lakki hin jiru naan jedhi. Explanation biraa sirraan barbaanne yaalammii ko. Waaqayyo tokkichoon abbaadhaa ilmaa hafuura qulqulluu. Waaqa meeqa? Tokko. Akkamitti ibsama? Waaqayyo tokko. Qaamaan sadii. Qaamaan sadii gaafa jettu fakkeenyaaf ana takka addisuu 2 dirribaa 3. Wanti kun siif hin galu. Maaf naan galle. Yesuusin amma fudhattutti si galuu hin danda'u. Gonkuma. Naa kenni eessa? Naa kenni bakka. Naa kenni. Akkasaa sii kennu. Lakki Yesuusin naa kenni jee tokko chaam Yesuus waliin hin rakkatini ana sirraa fudhata. Qaala'insi jireenya kana faana iyyuu fidi naa kenni. Eessa sirraa fudhadhu? Yesuusin fudhatta? Hin fudhadha maal jechuun? Hin fudhatta? Hin fudhadha. Eeshi. Yesuusin akkatti fudhattu sitti ni maati? Natti himi. Ayyee. Yesuus kun anaaf jedhee cubbuu koo narraa fuudhee qulqulluu na gochuudhaaf bakka koo du'ee bakka koo du'aa ka'e jettee garaa keetti yoo amante
Yesus kun gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksiste immoo Yesus kanaan ni fudhatta. Sana Yoo booda kun dhugaa ta'e dhaggeeffadhu amma. Yoo wanni atamma jette kun dhugaa ta'e Waaqayyo isaatti jettu kana fuulduratti ni beekamta. na dhaggeeffadhu sirriitti. Wanni arraba kan kee irraa ba'e kun dhugaa yoo ta'e sirraa fudhadha na dhaggeeffadhu tokkoffaa irratti. Yesuus gooftaadha. Iyyee Gooftummaan isaa gayoomi. bara baraa. Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoofsa 24 banii dubbisi daddafee harka dafime. Harka dafi hin turin na jala. Atunti dubbisi. Ana bira na Yesuus amma aba hundumaa humna hundumaa golgoleessee mootumicha deebisee Waaqayyo abbaatti erga kennee booddee jedha. Yesuus humna hundumaa aba hundumaa gooftuma hundumaa gimmaashin illee irra naftu nuus illee irra naftu golgoleessee mootumicha deebisee Waaqayyo abbaatti erga kennee booddee dhumni ni ta'a jedha. Gooftuma deebise moo hin deebisu Yesuus? maal jechuudha kana jechuun? Hiikaa qaba. Hiikaa qaba. Akkasumatti miti. Hiikaa qabaatu amma hin hiikna afaan Oromooti miti jechi kun. Hayyee na dhaggeeffatta yoo ta'e siif ni hiika. Afaan Oromooti miti. Afaan Oromooti siif ni hiika dhaggeeffadhu. Maalirraa hiikta? Maalirraa akka ni hiiku adeemsa qaba macaafni keenya. Adeemsa maalirraa? Koomentarii fidi. Mootummicha golgoleessee abbaa Koomentarii isaa fidiin ta'e koomentarii irraa hiikta ta'e. Koomentarii dhiyeeffatu tanan koomentarii fidi. Yookaan immoo dhaggeeffadhu. gooftuma hundumaa jedhe gooftuma hundumaa jechuun kun maal jechuudha? Gooftuma hundumaa jechuun bittaa biyyi lafaa jala jirtu bittaa seexanaa kanarree booji'ee Eenyutti kenna? hundumaa harka duwwaatti erga hambisee Eenyutti kenna jedhe? Kiristaanota yookiin warra isatti amanan sassaabee mootummaa abbaa isaatti erga walitti sassaabee booddee dhuma biyya lafaa fiduudhaaf immoo waggaan torba biyya lafaarratti erga muramee waggaa torba sanaa booddee mootummaa waggaa 1000 biyya lafaarratti hundeessuudhaaf Kiristoos Yesuus mootummicha Ergaa biraan dabarfati. abbaa isaatti deebiseetu biyya lafaatti dhufee Deebise moo deebisu mootummaa walumaa waggaa galatti? 1000 hundeessuudhaaf Akkaan mootummaa gaarii isaa bitaa waggaa 1000 yaabbadhu. hundeessuudhaaf dhaggeeffadhu akkasitti siin galu. Dhaggeeffadhu kan walirraa baratti arginu. Bitaa yaabbadhu mirgaa yaabbadhu walgeettiin koora jetti Oromoon. Obboleessoo akka barbaadetti rakkatee deebise gammadee deebise aangoma tana deebisa moo hin deebisu gooftummaa Waaqayyo abbaatti kennamu hin kennu Yesuus. Ati amma yoo hiikkaan isaa akkanatti siif hin galle hoo maallee Yes or no naa deebisi. Kennamu hin kennu Waaqayyo abbaatti deebisee kennamu hin kennu Yesuus. kennuu jechuun maa'inidha yoo kana hin hubanne maal Golgoleessee mootummicha Waaqayyo abbaatti erga kennee jechuun ofirraa sarakkabe jechuu afaan Amaaraa sirriitti maal akkamsi godha. eega kenneeoo maal ta'attee yaadde mi'a Dhumaatu ta'a jedha. Dhumaatu ta'a jedha. Qiyaamatu ta'a guyyaa namni galata argatutu ta'a jedha boo. Yeroo galata isin argattan watakka namichi bomaa harkaan qabu jedha macaafni qulqulluun maal jettaa waan qabu. eessaa waa tokko harkaan qabu eessaa jedhe Akkan gari ofirraa hundumaa golgoleessee hundumaa jedha gimmaashaa mi beeku hundumaa golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo abbaatti erga kennee booddee dhumni ni ta'a jedha. Waaqayyo abbaan kana immoo aangoo jechuun isaa. maa'inni kana Akkan jechuun gari. hiikaa qaba Kana jechuun Yesuus gooftummaa tammatti waamtu dhaggeeffadhu sirriitti gooftummaa tammatti yaamtu kana ofirraa Waaqa abbaatti kenna. Gooftummaa jechuun maal jechuu beektaati? akkasii Beektaa gooftummaa miti dhaggeeffadhu Gooftummaa jechuun maal kanatti nu hiiktuu nuuf sirrii mitiidha dhaggeeffadhu gooftummaa beektaman beektooti. Gooftummaa beektaa. macaafa keenya nutu barataa nutu irratti profeeshiniidha si Gooftummaa barsiisuu ma jechuun qofti maal jechuu? fedhii qabda yoo ta'e si barsiisuudhaaf nuyi Yessa. yeroo Gooftummaa jechuun maal jechuun na barsiisi kun gooftummaa jechuun jecha takkaan na ibsi. Gooftummaa jechuun maal jechuu? gooftummaa isaatiin Kiristoos kun gooftummaa isaatiin mootummaa Waan biraan haasawin gooftaa jecheetu qofa naa hiiki. Gooftaa jecheetu qofa naa hiiki. dhaggeeffadhu Sin dhageeffadhu gooftummaa jechuun maal jechuu? Gooftaa jechuu qofa naa hiiki. Gooftaa jechuun maal jechuu? waan hundumaa irratti gooftummaa fi aboo qabaachuu Gurbaan nagaa qaba waan barbaade irratti dhagaa irratti muka irratti lafa irratti nama irratti haa ta'uu barbaade. Gooftaa jechuun maan sun qofti maal jechuudha? Himi. bitaa Bitaan kee haa badu gooftaa jechuun silxaan maalat na aangoo jechuudha. Aangoo rabbiin kennee maaltu si aarsime ammasiin bitaa haasofta kaa bitaan waan ati haasawartu kana malee hiika gooftummaatii miti bitaa jettee bar. Bitaa jechuun jaartii nagaa bultee nan gara fuuldura deemaa. kanatti jettu moo maalidha naaf hiikishi Akkaan gaarii goofta jechuun maan gooftaa ata mana jechisiisuuf ofiillee jechaa uummata illee jechisiisuuf iyyitu goofta jechuun qofti maal jechuu jecha tana naa hiika afaan Oromootti. Goofta jechuun maal jechuudha? gooftaa hiika isaa wallaalte ammati Goofta ma jecha takkatti qofa jecha takkaan naa hiika. Explain for me the word by word.
አንድ ቃልም በአንድ ቃል ብቻ ፈታልኝ በቃ የቸተክ ቆፋና ይክ አቤን ዱበታ ወላሂ ዱበና ገና ዱበና ዲሲ ጎፍታን ጎፍታ መዳ በቃ ጎፍታ ጀቹን ማል ጀቹ ከጅልቤፈቱ ፊ ከሁንዱምቱ ሰገዱ ፊ ኦበሌሶ ጎፍታ ከምታ ማጀዴ ሲንጋፈና ከምታ ማ ጎፍታ ዳ ጀዴ ሲንጋፈና ጎፍታ ጀቹን ማል ጀቹ ጎፍታ fakkeenyaaf ilma yoo argadhe ilmi kiyya ilmaa miidhe nama ati namarraa argatte nama ka waaqarraa argame sun maalidha ifni ifarraa argame ifa lakki ka waaqarraa argame sun hoo maalidha sin jee ka waaqarraa argame maali waaqayyo kan gari ilma anarraa dhalate ilma ana wajjin lama yes or no si wajji namummaan sau nama tokko moo nama gosa lama waaqummaan takka haa ta'ani jarri illee yoo barbaadan herreegatti waaqummaa jala lamatu dhufe moo nama gosa tokko no similarity dhageeffadhu similarity namummaa waaqummaa qabadhu isiin dagatin essence nanuti immoo essence God in essence no dhageeffadhu namaa miti anaa fi mucaan kiyyallee namaa mi yaa garuu nu lamaa mi isin lama qaamaan akkaan gaarii qaama lama sirri dhageeffadhu garuu namummaadhaan isin nama waaqayyo abbaan jiraami isin namummaadhaan badamba samallee baqa waaqummaallee waaqaa dhiisi jarrillee haa ta'e ittoo barbaadde ilala waaqayyo abbaa waaqaami eeyyen waaqayyo abbaa irraa ka argame sun waaqa moo namatu argame waaqa ilmi waaqa waaqaami waaqa dhageeffadhu bolesso ilmi kiyya waaqummaa of keessaa qaba ayye ilmi kiyya waaqummaa of keessaa qaba ilmi kiyya waaqummaa of keessaa qaba ilmi kiyya ilma argadhu waaqummaa of keessaa qaba ilmi namaa nama malee waaqa miti ilmi namaa waaqa hin ta'uu mi ati nama waan taateef hin jedhe ani nama hin jenne ilmi namaa waaqa ta'amu namni waaqa ta'uu danda'amu hin danda'u Kiristoosii wajjin walitti fiduu hin dandeessu kaa Yesuusii wajjin. Kiristoosii wajjin jenne ani namarraa haasa'u jira mina gabbaanya waa'ee Kiristoosii ilmi nama. Kiristoosiin addatti baastee jetta yoo ta'e namni immoo. Kiristoosiin maal yoo nama ta'e namummaa cafallaqnee walitti finnee yoo namummaa of keessaa hin qabne yoo inni nama hin ta'in akkas waaqummaan ala raasofne. Ilaatamma gara lameettuu hin dandeessu bara. Hayyee ilmi waaqaa waaqamu nama. Danda'a. Ilmi waaqaa waaqamu nama. Ilmi waaqayyoo. Waaqadhas namadhas ta'eera.
Okay, akkan gaararraa qabu nama dha jechuun maalidha inni sun? Jechuudha ikkoo kanaaf si rakkisa homtinuu yoo ilmi ibsuu fi barbaade malee Waaqayyo eenyu akka ta'e beekuu hin danda'u jedhee afaan isaatiin nutti dubbateera. Kiristoosichi. Akkan gaarii. Aangoo ka kenne eenyu lammii koo aangoo ka kenne eenyu? Eenyuuf? Eenyutu aangoo kenne? Fudhatee dhufeem. Ergamee dhufe barra Kiristoosichi ergamee dhufe kana beektaman beektu. Yesus ergamaa ta'uu ni amantaa kanaafuu ati Yesus ergamaa ta'uu ni amantaa? Ergamaa isa warra kaanii osoo hin taane ergamee dhufe. Ergamaa macaafni qulqulluun Yesus ergamaa jedhanii amantamuun hin waaqatta. Ergamaa isa kamiin adda baase? Ergama barbaade haa ta'u, ergamaa barbaade haa ta'u, ergama barbaade haa ta'u, macaafni qulqulluun Yesus ergamaa jedhe, Yesus ergamaa jedhe atillee afaan kee kana haa ba'u gadi. Eeyyeen ergamee dhufe Kiristoos. Ergamee dhufe akka hin ciibsin qubee takkatti ittiin dabaleen ta'aan barreeffamtee hin godhini. Ergamaa jedhi waan ciibsuun qabu obboleessa kiyya ergamee dhufe ergamaa jedhi kaayyaa waan macaafni qulqulluun jedhu Yesuusiin ergamaa jedhi afaana lakki macaafa qulqulluu fudhataman fudhattu isaati jettuu fi inni macaafni jedhu tokko miti obboleessa kiyya macaafa qulqulluu fudhatamu hin fudhattu gabaabsinatti lakki akkati jettutti hin fudhadhu akka macaafni qulqulluun jedhutti macaafa qulqulluu fudhataman fudhattu. Akka macaafni qulqulluu jedhutti Yesuus Kiristoos isa ergamee dhufee nu furuudhaaf nu baraaruudhaaf amala namummaa guutummaatti. Ati macaafa qulqulluudha? Okay. Ati macaafa qulqulluudha? Macaafni qulqulluun si? Caaffata Kiristoos. Obboleessoo macaafni qulqulluun si immoo macaafni qulqulluuf danda'a? Anaan yoo na gaafatte Kiristoosin akkan ibsuuf caaffata Kiristoos ta'een isin gidduu deddeebi'aa jira. Obboleessoo ati macaafa qulqulluudha mamitiin siin jedhan. Ani macaafa qulqulluu miti caaffata Kiristoosi. Akkaan gaarii ati macaafa qulqulluu yoo hin taane ofirraa kaaftee haasawiin macaafa qulqulluu irraa akka haasawu barbaadda taanaan laastamar haanda xabbiqani. Okay. Yesuusiin ergamaa jedha macaafni qulqulluun jedhime Yesuusiin ergamaa jedhe. Kuno dubbisi. Ekkoo kuni hiika ati kennaa jirtu miti. Dubbisi duudaa kana dubbisi. Yesuusiin ergamaa jedhe afaan kan keetii gadaa bahu. Macaafarraa jira kun. Dubbisi. Dubbisi namana. Waaqarraa keessaa ergamaa fi hangafa lubootaa. Yesuusiin ergamaa jedhe gabaabsi. Akka ati jettuu barbaadde sana mitiidha. Akka an barbaadu maaliif beekta? Akka an barbaadu maaliif beekta? Kunoo macaafni qulqulluun jedhaa jiran. Yesuusiin ergamaa jedhi gabaabsi. Gabaabsi Yesuusiin ergamaa jedhi. Ergamaan isa kamiidha? Isti naaf himime isa barbaade haa ta'u isa barbaade haa ta'u. Ergamaa waa beeka jira. Obboleessu Yesuusiin ergamaa jedhi macaafa qulqulluutti hin qaana'ini macaafatti hin yeella'ini. Ila kunoo macaafa qulqulluu Ibroota boqonnaa sadi lakkoofsa karata akkas jedha. Yesuusiin ergamaa jedhime gabaabsi. Asirraa ammas dubbisaan jira ergamaa fi hangafa lubootaa. Dubbisile Yesuusiin ergamaa jedhime gabaabsi. Yesuusiin ergamaa jedhile kunoo macaafa qulqulluu. Yesuusiin ergamaa fi hangafa lubootaa. Yesuusiin ergamaa jedhe ayyee afaan kan keetii gadaa bahu Yesuusiin ergamaa jedhe. Si dubbachaan jira maal taate? Ofiin haasawaa harkaa bara ofiin haasawaa jirta dhiisan marge. Ofiin haasawaa jirta kana karakkoon bara kana addunyaan kana badde. Yesuusiin ergamaa jedhe macaafni qulqulluu Yesuusiin ergamaa jedhe abbo. Ergamaan ati jettuu sirrii mitiidhaadha. Ergamaa akka barbaade haa jedhu ergamaa akka an jedhu maaliif beeytaa didda. Ergamaa macaafni qulqulluun jedhe akka an jedhu maas si galche. Ergamaa jedhe. Naaf himi ergamaa akka barbaade haa ta'u nama na dhageessa ergamaa akka barbaade haa ta'u Yesuusiin ergamaa arraba keetii haa baatu mee jedhee har'a. Jedheem kuno. Akkaan gaarii macaafa qulqulluun fudhattu ati. Ati macaafa qulqulluu hin fudhattaa na gaafattu qoy. Ani maan na galcha ati fudhataman fudhattu. Hin galchu. Fudhataman fudhattu. Ati kan hin fudhanne maal na gaafatta kana. Fudhataman fudhattu macaafa qulqulluu. Maaf hin fudhadhu. Ani maal fudhadha? Ittamaniin jira. Hunda fudhattu gimmaasha fudhatta macaafa qulqulluu. Ittamaniin jiran fudhadhe.
hunda fudhatama gimmaasha irraa fudhatama macaafa qulqulluu. Like isa ati naaf hiiktuu hin fudhadhu malee macaafa qulqulluu akka beeku akkan. Akka inni asirra barreeffametti akka inni asirra caafametti fudhatama fudhatu. Akka ati itti naa hiiktutti miti macaafa qulqulluu kan hin fudhadhu obboleessa kiyyaa. Yoom si hiika isa dhaggeeffadhu siin jedhee si hiike si dubbisiise macaafa qulqulluu dubbisuu sodaatte. No akkaataa obboleeyyan musliimotaa itti hiikan nan beeka kutaa kana kanaafaniin jechaa jira. Akkaan gaarii macaafa qulqulluu ati hin fudhattu man fudhattama walumaa galatti gabaabsitee onuu deebifte. Maaliif si'a 100 irra deebitaa an macaafa akka didaartu waan argeef akka macaafa dheessaartu waan argeef macaafa qulqulluu dheessuu jirta waan ta'eef fudhatama fudhatu. Akkaan gaarii macaafa qulqulluu ni fudhattaa? Eeyyeen. Akkaan gaarii mee tiksi macaafa qulqulluu tokkoon si baasa ammallee ammaa didda yaa rabbi eegi salphina rabbi isaa oolchu kan immoo madaan kana. Anaa wajjin isa ulfaatee jira. Waaqayyo isa tokko jedhame nafana macaafa qulqulluudha kunu. Jedhi. Isa tokkicha siin jechaan ture mabshiratii yaaddee. Ammallee irra deebila. Waaqayyo isa tokkicha. Jedhi. Waaqayyo isa tokkicha. Isa dhugaa. Isa dhugaa. Yesuus Kiristoosiin. Yesuus Kiristoosiin. Isa ati ergites. Isa ati ergites. Beekuun isaanii. Beekuun isaanii. Jireenya bara baraati. Jireenya bara baraati. Halleluuyaa. 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 Allahu akbar. Unuuf gammachuu guddaadha kun. Shahadaan itti fufa. Dhaggeeffatte? Shahadaan akkatti itti fufa, okay? Waaqayyoon tokkocha ta'uu ni amantaami? Okay, ammallee. Waaqayyoon tokkocha ta'uu ni amantaami? Eeyyeen. Kiristoos ergama Waaqayyoo ta'uu ni amantaami? Kiristoos Waaqayyo. Okay. Waaqayyotu Waaqayyoon ergate? Eeyyeen. Maal goota gaa? Akkaataa itti dhufaa jirtutu ala. Akkaataa itti dhufaa jirtutu akka namni haardii ta'u nama godha. Si galee? Haardii taate jette moo dubbitu akkas? Okay, Muhammad. Ati dubbiifis namaan laattu. Gaaffii tokkoon gaafadha. Dhiifama guddaa si caalee osoo hin taane. Obboleessa keenya dirriba nagaan siif haa ta'u. Amiin. Amma naani gara amantii musliimaa irraa islaamaa irraa gara amantii kiristaanaa deemuu kanan barbaadu yoo ta'e. Waan ati natti himteen immoo wangeela dubbiseeni kanan kiristaanummaa fudhadhu. Yoo dubbistee siif ife weel. Qoy. Jalqaba maaliin godhaa? Gara amantii kiristaanummaa deemuu kanan barbaadu yoo ta'e maaliin godhaa? Wangeela kanan dubbisa. Siif lallabama. Lallabdoonni wangeelaa siif lallabu. Ani namni kamiyyuu akka ni gaa'ir na godhuun barbaadu. Amantiin kiristaanummaa maalirratti dippeendii kan ta'edha? Wangeela irrattidha kan inni dippeendii. Fayyin. Qoy. Adeemsa qaba obboleessa adeemsa qaba waan ta'eef siif immoo barbaadeen. Ati otoo hin fayyin otoo eenyummaan Waaqayyoo karaa Kiristoos Iyesuusiin siif hin ifin humna ittiin macaafa qulqulluu hubattu hin qabdu. Hafuurri qulqulluu dhugaa beekuutti si geessu hin jiru si keessa waan ta'eedhaaf karaa namoota amananii fayyanii hafuurri qulqulluun isaan keessa buufate dhugaan wangeelaa siif lallabamuu qaba. Sana booddee Kiristoosichaan gaafa ati fayyisaa koo jettee simattu hafuurri qulqulluun jireenya kee keessa buufate macaafa qulqulluu akka ati hubattuudhaaf sammuu keessi. Qoy tasgabbaa'e dirroo. Qoy tasgabbaa'e si hubachaa jiraan barree deddeebitee man dubbachaa jirta malee. Isin wangeelatti amantu moo wangeelatti amantan? Wangeelatti amantu. Gaaffii koo qajeeltoodhaan na dhaggeeffadhu ishee. Wangeelli barreeffamee jiru kuni afaan Oromoo yookiin Amaariffaa ta'uu afaanan dubbisee understand gochuu danda'uunidha kan inni barreeffame. Akkasuma akkamiin? Sirrii. Akkasumiti? Eeyyeen afaanatti dubbistee hubachuu dandeessuun barreeffamee jira. Ayyeegaa amma suudiin gaaffii hedduudha kan inni si gaafachaa ture. Gaaffii inni si gaafachaa turee fi dibeetii callistee falmii gochaa turte maleessaa laayin baay laayinii wanta wangeela irratti barreeffamee jirudha gaaffii inni si gaafachaa ture. Wanta wangeela irratti barreeffamee jiru kana immoo wanti kun kitaaba kanaan dura nuuni irraa barachaa turre mini yookiin kitaaba seenaa histirii yookiin fiiziksii kana jechuu barbaadeeti jedhamee foormulaa kallattii daayirekshinii garaagaraatiin waan ittiin nu agarsiisu mini macaafa qulqulluu jechuun barreeffamee jira akkaataa inni barreeffamee jirutti maaliin godha fudhadha
wanta gaaffii natti ta'u kana maal jechuu barbaadeni jedhee gaaffii wanta kanaa gaafadha. Ati garuu gaaffii inni si gaafachaa jiru maal goote saayikooloojikaalii akkas jechuu barbaadeeti jettee isaaf deebisuuf deemaarta. Kana jechuun saayikooloojikaalii deebii isaa itti argata jechuudha. Wangeelli akkas jechuudha. No, akkas jechuu miti. Fakkeenyaaf Qorontos qoy dhiifama naa godhi qoy. An baay'een dubbadhu namoota na caalaa beekan hedduu taddana jira waan ta'eef akka gaaffiitti wanta gaaffii natti ta'e si gaafachuu barbaadeen. Seegalee guutummaa guututti waaqummaa isaa gara abbaatti deebiseera jechuun saayikooloojikaalii waan ittiin dabarsiistu maal fiddaan? Wangeelatu jechaa jira guutummaan guututti qoygaa. Waaqummaa isaa gara abbaatti deebiseera jechuun ati hordofaan amantii kanaa saayikooloojikaalii waan ittiin fiddee akkas jechuu barbaade jettee ittiin amansiistuu hin qabdu. Maaliif wangeela irratti iyyuu hin barreeffamne kana jechuu barbaadeeti wanti jedhu jira. Okay. Wanta achirratti barreeffamee hin jirretu dubbisaa jirta jechuudha. Akkuma tasgabbooftee na gaafattee xiqqoo ishee tasgabbaayitii na dhaggeeffadhu. Ishee. Macaafni qulqulluun kutaa barootaa iddoo torbatti qoodeetti barsiisa. Iddoo torbatti qoodee jechuudha. Bara Addaamii fi Hewwaan achirraa kaasee hanga dhufee revelation dhumaa jechuudha. Firdiin inni dhumaa kennamutti baroota gurguddoo torbatti qoodee barsiisaa jechuudha. Barri inni amma inni keessatti barreeffame kun isa kamidha jennee adda qoonnee barachuu fi kutaa macaafaa wal hiikuu wajjin qayyabachuun nurra jira. Kana osoo hin hubatiin ati iddoo sana duwwaa fuutee kan namni waggaa tokko waggaa lama irratti baratee waggaa sadii irratti baratee invest godhee hubannaa isaa sirriitti develop godhu al takkaan xiksiima sana qofaan hiika yoo jette kan jechi Kiristoos tokkichi isaa hiikuufu baay'ee bartootayyuu rakkisaa ture jechuudha. Garuu deebisee ofiisaa yeroo hiikuuf immoo isaaniif hiikamaa jechuudha. Kanaaf qoy dirroo maaliikuu barbaachisaadha? Achirratti koo wanta hubachuu qabdu qoyga. Kun amma ala wangeela caaffate yookiin barreeffama namni itti amanuudha sababa ta'eef obboleessoo. Explanation karaa dhuunfaa keetii hordofaan amantii kanaa wanta explanation karaa dhuunfaa keetiitti laattu hin qabdu. Akkaataa barreeffamni wangeelaa caaffate sun jedhetti akkanatti bultu. Akkasuma akkamini? Yeah, exact. Ofii keenyaatti dabaluun maaliif barbaachiseedha? Qophaa koo itti dabala siin hin jenne obboleessa koo. Namni kamiyyuu maaliif itti dabalaadha? Wanta barreeffamee jiru keessa. Wanta hin barreeffamee jirutti dhaggeeffadhu kaa. Wanta barreeffamee lafa jiru tokkotti itti dabaluun irraa hir'isuun hin danda'amu. Sagalee Waaqayyooti jettanitti amantumni wangeelatti. Eeyyeen. Sagalee Waaqayyootti dabaluuf irraa hir'isuun hin danda'ama. Sitti meema obboleessa koo na dhaggeeffachuu hin dandeenya. Atis gaafachaa ma jirta malee na dhaggeeffachuu hin dandeenya. Gaaffii nan barbaadutu na deebisaan jirtu kaa. Keeleeri naa galeera gaaffiin kee naa galeera. Si galeera gaaffiin koo. Eeyyeen. Iddoo sana na gaafatte miti. Iddoo sana na gaafatte amma. Qoy na dhaggeeffadhu qoy. Maal akkati jettu koo naa gala nan beeka sana si hubachuu dadhabee osoo hin taane irraa hir'isuu yookiin itti dabaluun hin danda'amu jenneerra. Eeyyeen. Akkasumiti? Eeyyeen. Gaaffii suudiin si gaafachaa ture wanta wangeelarraa laayin baay laayinii nutis ija keenyaan ilaallee dubbisaa turreedha si wajjin. Akkasuma akkamiin? Eeyyeen sirriidha. Wanta sanarratti maaliif dabaluun si barbaachisee? Waan qoygaa maali hin ariifannu jedhe hundi keenya nama barateedha waan ta'eef wanta shaffannee bira dabaru tokko iyyuu hin jiru. Warras jalatti waa arrabsoo barreessaa jirtan immoo arrabsoo dhiisaa. Innaa maal jechuun barbaade dirroo koo? Wanta barreeffamee jiru kanatti itti dabaltees irraa hir'istees deebisuu hin dandeessu. Akkas jechuu barbaadeetti jechuus hin dandeessu. Maaliif beektaa? Fakkeenya kaa'ee hin jiru wangeelumarra iyyuu gaafa guutummaa guututti gooftummaa isaa deebiseeraaf aangoo isaa deebiseera gaafa jedhu ati hamma deebisutti qoygaa ati itti dabaltee akkas jechuu barbaadee jettee nuuf ibsaa jirta. Wangeela irratti
Kana jechuu barbaadeeti jedhee maaliif hin barreessine erga akkas ta'e? Amma psychologically akkas jechuu barbaadeeti jettee ittiin I'm not going to there. Achi deemaan jiru obboleessa kun dhaggeeffadhu. Isuma irra deddeebitee na gaafachaa jirta laa. Deebiin arganne kanutu sanaaf. Eeshi na dhaggeeffadhu. Eshi. Hamma deebisutti jedhemoo hin jenne. Hundumaa golgoleessee hanga deebisutti isa jedhu kanaa hiikuu fi filsifinnaa mataa koon fayyadama siin hin jenne. Macaafni qulqulluun waliisaa wal hiikaa. Isa asitti kiliirii hin taane yoo ta'e jechuun haayilee qaalii qofa fayyadameera yoo ta'e isa sana kan ibsu immoo kutaa biraa keessa jira. Isaan kanammoo walitti finnee interpret goone akka nuuf ifutti akka sabaaf ifutti kan wal barsiisu hafuurri qulqulluun akka hiiketti akkanaan malee bakkeedhaa fideenan kan macaafa qulqulluu keessatti hin barreeffamne fideen sii hima jedhe miti an. Akkas taanaan ikkoo sirrii miti kaa waan boqonnaa biraa keessatti dubbatee deebi'ee immoo boqonnaa biraa keessatti dubbate jechuun ikkoo ammayyuu maal wal gochaa jira jechuudha. Interrupt wal gochaa jira jechuudha bara obboleessa. Interruptionii miti. Macaafni qulqulluun keenya Wangeela Yohaannis keessatti waan biraa dubbate. Ofii keetti dubbatte bar. Wangeela Yohaannis keessatti waan biraa dubbate. Qorontos keessatti immoo deefee waan Yohaannis keessatti dubbate faallaa isaa dubbata yoo ta'e. Faallaa miti hiikaan jedhe ni hiika. Contradict waliin gooneere. Contradictiin jedhe miti wal hiikaan siin jedhe obboleessa koo maaliif faallaa goota? Akkin jedhe ani. Garaa qabaadha. Macaafni qulqulluun keenya akka kan keessanii gadi bu'een jennu nuti dhugaashee walitti himna. Waggoota 1500 gidduutti garaagarummaa. Lakki kanaaf ragaan qabu. Yoo naaf fayyamte yoo akkuma laphee gajeelaa dhufte kanaan haasofne natti tola. Jedhi. Sirriitti qajeelaa. Macaafni qulqulluun keenya gubbaadhaa gadi bu'ee hin jenne nuni. Waggoota 1500 gidduutti garaagarummaa jiru namoota garaagaraa 40 barreeffame macaafni qulqulluun keenya. Namoota garaagaraa 40 waggoota garaagaraa baay'ee walirraa fagaatu waggaa kumaan waggoota meeqa walirraa fagaatu garaagara barreeffame jechuudha. Isaan kun utoo waliin faallessin inni waggaa 1500 dura inni waggaa 1300 akkas dura barreeffame isa dhufee dhaloota kiristoosiin booda bara 100 keessa barreeffame bara 50 keessa barreeffame wajjin wal hiikaa jechuudha. Hundisaa kaayyoo tokkoof mishinii tokkoof dhaabbata. Sababii kanaaf wal hiikee akka inni waliin faallessine waan argineef guutummaatti macaafa kanatti ni amanna jechuudha. Kanaaf wal hiika jennee amanna malee bakkeedhaa kan macaafa qulqulluu keessatti hin barreeffamne finneet hiiknaa siin hin jenne. Akka gootu obboleessoo ati dirroo gaaffii isaan si gaafatanii macaafa qulqulluun alatti miti gaaffii isaan si gaafachaa jiranii wanta laayin baay'inaan macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jiru sababa ta'eefi gaafa isaan dubbisiin jedhanii ittiin saalfatanii isaan faana dubbisii wanta macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jiruun alatti immoo yaada biraatti fiddee nama amansiisuuf immoo yaalinii obboloota koo Suudiin faa abbaan caaliifaa dhiifama naa godha afuun jedheera isinitti hufuu dandeessu. Kallattii qabsiisuu fedhaniisa. Galatoom. Biyyi rafeera na fakkaate anis akkam Yesuus Kiristoos garuu furmaata ilmaan nama hundumaa akka ta'e namni as keessa jiru adaraa keessan akka hubattan nan barbaada. Yesuus Kiristoosiin ala karaan jireenyatti geessu tokkollee hin jiru. Ammas namni tokko waa itti diriba
Dirriba lallaban natti dubbachaa seente. jiru waan ta'eedhaaf gara abbaatti geessu. Namni abdii Nagaan sifa jannata ta'u. akka qabaatuudhaaf abdii jannatatti galu akka qabaatuudhaaf Nagaan sifa ta'u. Waaqni karaa tokkicha godhee Kiristoos Yesuusiin biyya lafaaf Nagaan kennedha. sifa ta'u. Gurba nagaan sifa ta'u nagaan adeemsi dura. Ameen jedhaa fudhadhaa jannata ni argattu. Maammi Ati dura nagaan wal gaafannu mee gazinatti lallabatta. maammee gaaffii si gaafadhu maaloo Akkam nagaa laate. maammee Akkam nagaa jirta gurba si ati maal taate nagaa qaata nagaa sitti lallabataa jira bar. nagaa galata waaqayyoo akkam Fayyaa keeti. gooftaa keenya Yesuusiif galanni haa ta'u fayyaa kooti. Sagaleen kiyya sibiran ga'uusa. Na bira ga'aa jiran jedhe. Sagaleen kiyya. Okay. Yesuus Kiristoos karaadha mee? Karaadha dhugaadha jireenya. Du'aa ka'uun jireenyis isa malee tokkollee hin jiru. Yesuus karaadha mi gurbaan waliin haasa'e ka acama natti lallabadhu obboleeyya musliimotaa dhiisi ani illee obboleessa musliimaati. Ani illee obboleessa musliimaati. Obboleessa koo musliimaa. Neetwoorkiin kee baay'ee jeeqaa jira oo maaliin godha? Mee miyuutti godhadhu mee waan tokkoon sinii dhaama. Lakkee neetwoorkiin kiyya amma sirriitti hojjetaara. Neetwoorkiin kiyya hojjetaara. Yesuus karaadha mi goobazii. Dhaamsan obboleeyya musliimaaf baay'ee hawwu tokko otoon sinitti. Yaa gurbaasii ati mana hamuusaan na wajjin haasofne. Sagaleen kiyya jira mee nam tokko. Mee koomentiin natti hima sagaleen kiyya jira. Nuti sirriitti dhagaa jira maammiyyee. Hin dhaga'amu. Okay. Maarree mana wajjin haasofne dirriba. 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 Miyuutii Dirriba harma lallaban taaree natti lallabadhu gaa. Eeshi maamiyyee haasa'e kunoo miyuutii banadheera. Maamiyyee. Dirriba please natti lallabadhu gaa yaa please. Maa natti lallabane dirriba. Oyyee maamiyyee dhaggeeffachaa hin jirtu eeshi sitti lallabadhu. Abdii jannataa qabdaa amma Ee natti maamiyyee. lallabadhu. Yesuus karaadha mee? Jannata nan gala jettee Waa'ee jannataa abdattaa. waa'ee jannataa waa'ee jireenya bara baraa natti haasa'e. Yesuus karaadha mee? Eeyyeen. Dirriba. Maqaa isaatiin hafuura kana sirraa rukutee hafuura hamaa seenaa jira dirriba. Yoo dura nagaan lallabataa jirta. Maammee. Dirroo sagaleen isaa sitti hin dhaga'amu. Dubbachaa jiraa? Maarree nuti koo dhagaa jirra. Urba. Namni as keessa jiru. Eeshi amma dubbadhu. Sagaleen kiyya hin jiraa Muhammad. Ni jira yaa sirriitti si dhaga'u jira. Kunoo amma. Muhammad sagaleen kiyya jira. Sagaleen kiyya qulqullaa'ee jira. Hedduu dhaga'amaa jira. Hin jira dubbadhu. Okay. Dirriba waliin haasa'e gaa. Dirriba waaqoo. Waaqummaa Yesuus kana gooftummaa Yesuus natti lallabadhu na waliin haasa'e. Jira haasa'e kaa kunoo maal gaafachuu barbaadde? Ishi Yesuus karaadha mee? Yesuus karaa naan jettee mee? Eeyyeen. Karaa Yesuus. Maal jettee? Yesuus karaan kun eessatti geessa? Karaa gara abbaatti geessu. Yaa Allah. Yaa akka nama sirnaa haasaan turre yoo dura maal reemaa dadhabde maa hin taa'abaantee bara jidduun. Nama akkanaa nama qatqat godhee afaan irratti na waliin haasa'u barbaada wallaahi. Muhammed dhagaa jirta ati sagalee isaa? Muhammed.
Sirriitti dhagaa sagalee kee wayita taasiftu sirriitti dhagaa jira. karaa gara abbaatti geessu. Eeshi Yesuus karaa gara abbaatti geessudha. Karaa gara abbaatti geessu jechuun Yesuus waaqama waaqamit. Yesuus waaqame. Waaqayyoodha iyyee. Waaqayyo Yesuus hin malee ka biraa jira. Abbaa. Waaqayyoon ka biraa Yesuus hin malee Waaqayyoon biraa jira. Abbaan jira, Hafuurri Qulqulluun, Waaqayyo tokko. Baay'ee gaarii. Waaqayyoon meeqare? Waaqayyo tokko. Waaqayyoon tokkicha. Tokkicha mee? Tokkichi sun Yesuus immoo abbaadha. Abbaadha, Yesuusii, Hafuura Qulqulluudha. Tokko reejar meeqa lakkoofte damma? Qaaman sii lakkaa'e. Qaaman meeqa qaaman meeqa? Qaama sadiidha, waaqummaadhaan tokko. Baay'ee gaariidha. Qaama sadii. Gaafa Yesuus lafaatirra jiru gaafa Yesuus dhalate isaa waaqummaan keessa jira. Waaqummaadhaan dhufee nama ta'e, namummaadhaan immoo jireenya nuu kennuudhaaf cubbuu Gaafa inni keenya dhalate isaa waaqummaan keessa jira goobasi. Gabaabsitu manaa deebisi. Gaafa inni dhalate san gaafa Yesuus gaafa mucaa ta'ee mucaan dhalate san waaqummaan keessa jira. jira waaqummaadhaan jira. Humni waaqummaa isaa gateettii isaarra jira. Takka addaan hin baanemi? Lakki addaan hin baane. Okay, gateettii isaatti irra jira. Addaan baamoo takka. Dubbadhu kaa. Dirriba nu qabsiisaa jirta yaabbalee isa kun maal taatee? Sagalee sagalee keetu badee dhufaa. Sirreeffadhee dhufaa qoy. Makiinaa keessa. Hayya. Yesuus karaa gara abbaatti geessu yeroo jennu ofiisaa waaqa ta'e eessatti geessaa jechuudha. Gaaffiin maammee kan inni barbaade ofiisaa waaqa ta'e eessatti geessa. Abbaatti geessa jechuun Yesuus malee Waaqayyoon biraa jira hin gabaabsine. Yesuus waaqa. Nu araarsuudhaaf Waaqayyo isa tokkichatti nu araarsu. Yesuus Waaqayyoodhaami hin gabaabsine lakki keessa hin deemin. Yesuus Waaqayyoodhaami. Waaqayyoodha. Yesuus nu erge Waaqayyoon Yesuus erge kun yoodhaami. Waaqayyo waaqa keessa jiraatu. Ka Yesuus erge Waaqayyo moo Waaqayyo miti? Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa. Waaqayyotu Yesuus ergeemi? Goobas. Maamme. Ergamoo nama nu erge. Waaqayyo kun akkasii galuudhaaf sii kadhadhu? Yoo. Amma. Naan kadhatini dura natti himi. Siifaa kadhatamu kasii gala. Maamme. Maamme siifaa kadhatamu ba'allah. Ammuma sii kadhadha. Ani fedheetiin sii kadhadha akka inni siif ibsuuf. Maamme wantoota hin kasiifaa kadhatamu maamme. Gamar sadii san kilo akka isa erge san natti miti. Waaqayyoon sun Waaqayyoon nu erge moo nama nu Maal jette maal? Diriba. Hafuura qulqulluu nu erge malee nama miti kan nu erge maal ta'e? Waaqayyo eenyuun nuuf erge? Kiristoos Iyesuus. Kiristoos jechuun duruma kiristaana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1 kaasne sagalichi Waaqayyoo ture. Sagalichi duraan dura hundumaa bira Waaqayyo bira ture. Ofiisaa Waaqayyo ture. Sagalichis dhufee nu gidduu buufate. Saniin duduba sayyoo itti keessaa bahuu dandeettu sanii miti qooda. Maaliin godha reena sagalee kee dhaga'uu dadhabee? Shabakaan keessatti lakkisaa jira jedhe sagaleen kee turee dhufaa jira. Kiyyatu akkana abdii waliin haasofnaa qoy naaf abdiin.
Ekeetu na rakkisaa jira bar. Turee dhufaa jira. Maali durattoo haasa'ama turre nagaa haasa'aa turre maaloo? Eshi amma xiqqoo tasgabbaa'e sagaleen kee. Waaqayyoon erge moo Waaqayyotu nama erge? Waaqayyo Waaqayyumaan ergee Waaqayyichi ergame kun immoo akkasittiin furee nuuf ta'uu hin danda'u waan ta'eef foon uffatee nu gidduu buufate. Innis nama jechuudha. Nama ta'e. Waaqayyoon erge. Waaqayyoon erge. Asitti ragaa naa kenna. Ragaa waliin haasofna kaa akkanaan haasofni hin fayyadu. Ragaan Ragaa waliin haasofna Waaqayyoon erge naan jedhu maqaalee. Dhaggeeffadhu kaa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko kaasii dubbisi. Sagalichi waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Dhaggeeffadhu ofiisaa Waaqayyo ture. Oh my. Itti ulfaatu tiktiin kun. Koi dirriba. Me nam silki lama qabdan nu baasa silki lama. Nam silki lama nu qabdan. Siifu qabda. Atoo dhaggeeffachuun feetu obboleessa kiyya. Maaliif dhaggeeffachuun feetu? Me nam Ustaaz Abbaa Jaali bira jirtanii silki. Ela kun asii dubbisaa jiru sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi Waaqayyo bira ture sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture. Eenyu? Ustaaz Abbaa Jaali nu baasanii kun. Sagalee or logos inni jedhamu kun Kiristoos Yesuus ture. Innis nama ta'e nu gidduu buufate. Waay nuun fo'ee ta'e argina isaatti ba'aa keenya cubbuu keenya fuudhee qulqulloota mucaa Waaqayyo ilmaan Waaqayyo nu gochuudhaaf. Dirroo. Yes. Akka nuun barruutti dhabini kanatti dubbisaa jirtu. Waaqayyo isin gargaaraa jira. Isin oolchaa isin of kadhachaa jira. Nu dhaggeeffachiisuufidha miti. Babaara. Yaa baleen tattaabura. Barakallahu fiikum. Dhaggeeffadhu isaaniin ishi kunoo. Dhaggeeffadhu. Hayyee nuu baase obboleessi keenya. Abbaa Caalii. Abbaa Caalii. Qoy tasgabbaa'e diiniyyiin qoy. Ay. Isinii dubbisu? Ara. Kunoo. Maal jedha sitti fakkaate? Sagalichi jalqaba waan hunda dura tureemi. Gaafii lama hundumaa dura ture. Waa Ustaaz. Sagalichi inni jedhu eenyudha? Qoy. Ila gaaffii kee wajjin gaaffii gaafatamte wajjin wanta wal dhiitu hin dubbatin. Waaqayyoon bira tureemi? Eeyyeen waan hundumaa dura ture. Eeshi. Waaqayyoon bira tureemi eegasi? Maal ree hin cufiin akka? Gaafii lamatti gaafate. Sagalichi eegasi Waaqayyoon ture lakkoofsa tokko irraa kun? Sagalichi Waaqayyo bira ture jedhamuun jedhu. Jedhiga. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Akkasiimi? Eeyyeen. Sagalichi Waaqayyoon ture moo Waaqayyoon hin turre? Sagalichi Waaqayyo bira ture itti fufee immoo sagalichi ofiisaa Waaqayyo ture jedha dubbisi itti fufeeti. Baay'ee gaarii. Sagaleen lakkoofsa tokko irraa kun Waaqayyo moo Waaqayyoo miti? Waaqayyoodha. Goobaz lakkoofsa tokko fin dheemi? Ayyee. Lakkoofsa lama irratti gattarra. Inni kun jalqabumaa jalqabee Waaqayyoon bira ture jedha. Waaqayyoon kun Waaqayyoon bira tureemi? Waaqayyoon kun Waaqayyoon bira tureemi? Dirriba. Eeyyeni. Oh my goodness. Baay'ee gaariidha. Waaqayyotu Waaqayyoon bira tureemi? Waaqayyoon irra deebi'ee si gaafadha. Eeyyeni. Nan gana seete moo? Baay'ee gaarii. Waaqayyoon bira ture. Naa deebifte sirriitti naa deebifte. Sagalee wal lakkoofsa tokko irraa kun ka'ee nuti. Sagalichi Kiristoos Yesuus jedhama. Eenyuti hin jenne ka'ee nuti sagaleen sun. Kan eenyu siin jedha achirraan dubbiste qabda ammati. Kan eenyuti abbaa isaa hin himne sagalichi jalqabu waanuma hunda dura ture jedha eegasii Waaqayyoon bira ture Waaqayyoon bira dhufe. Waaqayyoon ture eegasii mataa isaatiifuu Waaqayyoon bira ture naan jette sagalee eenyutti Waaqayyoon bira ture.
naan jetteen jedhu ati sagalee Waaqayyoon bira ture minaan jennaan naan jettee barra sagalee waaqayyoon kun waaqayyoon lakkoofsa tokkorraa sagaleen kun sagalee eenyuti ka waaqayyoon bira ture kun. Aha akkanani macaafa irraa adda ba'ee si deebisuuf dhiibbaa gootaa jechuudha. Dhaggeeffatu. Sagalee Isuma macaafii barreessee jiru. ishee dhaggeeffadhu kaa ta'u. Dhaggeeffadhu kaa. Ishi naa deebisi. Ishi naa deebisi. Sagalichi sagalee isa kan keenyaa dhaga'amu wayii waan dhaga'amu qofa miti qaama ta'uusaa achirraa argina. Sagalichi sin gaafanne ani kana sin gaafanne ani miira sagaleen sun keessa jiru sin gaafanne waa'ee sagalee sanillee sin gaafanne sagalichi sun ka'ee nuti akkuma jiru kanatti akkuma macaafarra jiru kanatti sagaleen kun ka'ee nuti sagalee lakkoofsa tokkorraa waaqayyoon kun sagalee nuti waaqayyoon ta'e. Sagaleedha. Bakka sagaleedha sagalee ture. Sagaleen ture kun immoo Kiristoos ta'uusaa. Eenyu siin hin jenne ani sagalee eenyuti sagaleen kun. Ani eenyu siin hin jenne bar sagaleen kun sagalee eenyuti sagalee lakkoofsa tokkorraa kun. Kan eenyu akkasii jedhu barbaadde mi'aati deebifadhuuf makee. Isa wangeelarra jiru deebisiif kaa jiru. Maali isa dhuunfaa keetii maal jettaan? Sagalichi sagalee eenyuti lakkoofsa tokkoffaarra jiru siin jedhe. Oromiffisa yoo Ay achirraa haasa'aa jira waan ta'eef iddoo sanarraati. Lakkoofsa tokkoof lamarraa sagalee eenyu akka inni ta'e kan nu agarsiisu hin jiru. Ati amma gaaffii inni si gaafachaa jiru kuni gaaffichatu sitti cime moo beekaa dhiibdee dalgagashuu barbaadde mati? Akka inni barbaadetti isaa deebisuu barbaadeetan. Akka inni barbaadetu hin taane akka achirratti barreeffamee jirudha gaaffii inni si gaafachaa jiru. Ati sanarratti hundaa'eetti deebisiifi. Sagalichi waan hundumaa dura ture dhaggeeffadhu. Sagalichi waaqayyo waaqayyoon bira turu walii galle sagalee waaqayyoon turu walii galle haga asii waliin deemne sagaleen sun ka'een nuti gobazi. Akkas. Sagalee waaqayyoo. Ragaan agarsiisi. Sagalee waaqayyoo ta'uusaa. Mul'ata Yohaannis dhaqiitu ata Yohaannis sagalee waaqayyoo. Yoo na obsite nan sii barbaada. Eshi jalqaba waan hunda dura ture sagalee waaqayyoon bira ture waaqayyoon ture kuni sagalee waaqayyooti ka jedhu barbaada beekaa fudhachuu fi banna fudhachiisaa jirta sii galee. Ila kunoo deeme kaa yaa rabbi yaa khaaliqa abdiin hin jira goobas. Ufii osoo hin seenin jedhuun seene waan kana duduba kana abbaan fedhe keessaa ba'uun. Pastoriin fedhe. Abdiin kun kiristaanaa? Ani hin barre wallaahi. Reefu tana dubbachaa ture. Yaa haa ta'u. Hayyee Daanii. Ya subhanallah. Maal jedhan? Maa baqatan si? Abdi miyuutii kaafadhume? Nagaan. Eshi. Abdi thank you. Abdi musliima dhaadhame. Haa ta'u. Nama biraa ol galcha. Maali? Jaraa koomantii barreessa. Mul'ata kudha sagal diidamii. Warri koomantii barreessa. Tarkisiisa mul'ata kudha sagal diidamii tokko irratti waan biraa haasa'aa. Mee akkuma mul'ata kudha sadii naa barreessitee mul'ata kudha sagal diidamii tokko irra maal jedha dhaqee ilaalime. Sargi Yesuus tochira jira achirratti. Sargi Yesuus guyyaan gaa'elaa kee. Barsiisaa alii galchaamee namni mudutti argamuudhaan. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برسالي. أيوة. Dibora dah kun, Dibora, nagaan sifatau Dibora.
Dibora meuti kafad. Meuti rejerta meuti nasarat. Dibora. Dibora. Aye, sokenille. Bersali. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi